Hayyee akkam jirtu warra gadaa miidiyaa neetwoorkii kuni qophii arra isin dhiyeessine qophiin kuni guyyaa irreechaa ilaalchiseetudha. Arra kan jirru as Los Angeles California itti irreecha hawaasa Oromoo naannoo kana jiruun kan qophaa'e. Egaan irreechi kun egaan waggaanii naannoo Los Angelesitti kan kabajamaa ture gara waggaa 20 dhantaa. Egaan Oromoon bakka jirutti hundumaatti aadaa isaas haala jiru hundumaa walitti sasaabamee akkasitiin irreecha isaa waggaan kabajaa. Egaan nunis Oromoonni biyya alaa jirru nunis akkuma beekamu aadaa qabnu hundumaa akkasitiin biyya alaa teenyee aadaa keenya kabajaa jirra. Egaan irreechi gaan akka beekamu Oromoonni ayyaana qabu keessaati irreechi isa tokkoffaadha. Irreechi irree keenya jedhu Oromoonni irreecha maaliif sababni isaas irreecha ayyaana guddaa waan ta'eef uummata Oromoodhaaf egaan nunis biyya alaattis akkasumas irreechi keenya jennee irreecha kana kabajaa jirra. Egaan hordoftoota keenya hundumaa bakka jirtanitti baga bacaqii gannaatii gara waqaa biraatti ceesan isin jenna. Egaan Oromoon gaafa wal eebbisu akkasiin wal eebbisa. Egaan sagantaa keenya eegaleera amma dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya sagantaa kana muka inni qopheessee si dhiyeesse ana siisaa baraadha. Yeroo gaarii qabaadhaa nu hordofaa isin jenna. Fanna asii akka marree namni gariin gama baanee footoo kaanee deebinee nyaanna yoo nyaanne booda ammoo gara pirogiraamii keenyatti aanu deemna. Oduu hinnaa deemnu duraan dursee abbootii malkaa obbo Asfaa akkas nu isaan gaafadhaa isaan tulliidii ni godha akkasuma Profeesar Qannoo Dr. Namarraa akka nu liidii ni godha isin jedha. Hawwatiin siinqees akka isaan fooloo gootan jedhee isin gaafadhaa. Instruction in Brahmo Marga, please don't drop the grass in the water. Bring it back when you're done with it. Margi akka bishaan keessa buune yoo irraa jabaatan akka deebifnu eebbillee wanti hundinuu malkaa irra waan ta'uuf achi nu ofolchitanii kan walitti deebinaa obbo Asfaa. Marga warreen argan marga. Namni biraatti qophaa'eera. Okay. Ready?
ke ya Rabbi ho ya mareo ho ya mareo ho ya mareo ho ya mareo 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 ho ya mareo ho ya mareo ho ya mareo ho ya mareo पंचके गावत या रब्बी हो या मरे हो या मरे हो मरे हो सिगलते पन्ने या रब्बी हो ya Rabbi ho ya mareo 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 abisa ho ya mareo 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 ho ya mareo oh ya mareo oh ya mareo oh ya mareo paya kenyanu egi arabi oh ya mareo oh ya mareo 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 sigalate fane ya rabbi oh ya mareo oh ya mareo 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 ulfina sikana ya rabbi oh ya mareo oh ya mareo oh ya mareo 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 galata ke ya rabbi oh ya mareo 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 ya rabbi nu falchi ya rabbi ho ya rabbi ho ya mareo oh ya mareo 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 nu falchi ya rabbi ho ya mareo oh 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 ya mareo 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 galata ke ya rabbi ho ya mareo oh ya mareo 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 galata ke ya rabbi ho ya mareo oh 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 ya mareo 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 kara wanda kara nu kapsi ya rabbi ho ya mareo oh ya mareo 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 sigalate pachu du ya rabbi ho ya mareo oh ya mareo oh ya mareo oh ya mareo 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 sigalate pande ya rabbi ho ya mareo oh 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 ya mareo 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 avana takakka goltuna masura oh ya mareo oh ya mareo oh ya mareo oh ya mareo
maarree kanuma. Akkas jiraame galatooma qulqulluu. Yaa kam biraa wayyaa ila. Elaame. Reedi gua akkas biraa gaachisuuf yoo. So akkana spreedi guame. Wali simburu ka. Ang simburu mo. Wali na maishe di siya. Kara musika lang dito. Spreedi gua naga. Gama sanani juru fakka. Akali. Warre Warre bitta puntrata. Eenyu tu ebbisa. Puro si bukke. Rafi kanno. Kanno. Be careful see. Ini ebbimna jalan rabbi. Inkop kan. Berban. Agera. Maybe. Ya Rabbi kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi hamaan nurraa qabi tolaa nutti qabi yaa Rabbi si galateeffachuu dhumne galata keenya kana nurraa fudhadhu yaa Rabbi saba keenya ganna gurraachisan keessaa baaftee birraan kan geechuuf si galateeffadhu yaa Rabbi kan midhaan kan margee fi kan magarsiifteef hundaa makaraan ga'ii fi nyaatan isaan godhi yaa Rabbi bara fokona biyya bara quufa fi gabbinaa godhi yaa Rabbi saba keenya diinarraa dhoowwi diina saba keenyarraa dhoowwi yaa Rabbi saba keenyas tokko nuu godhi saba keenyas tokko nuu godhi yaa Rabbi namummaa saba keenya tokko nuu godhi diina keenya afaan wal dhabsiisi yaa Rabbi saba Oromootti dubbii Oromootti akka wal hin taane nuu godhi ijoollee teenya kan saba Oromooti kan mormachaa jirtu kanas yaa Rabbi bira dhaabbadhuu fi qarqaari diinarra oolchi yaa Rabbi kanas jirru kanas wal nu dhageechisi Oromoo hundaa wal nu dhageechisi ijoollee teenya asatti kan jirtu kana fayyaa nuu kenniif nuu guddisi aayya fi aabba han dhaggeeffatanaa godhi biyya ofiitis Oromiyaas kan qarqaaran godhi isin galateeffannaa maarree birraa quufati jira. Waqti nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi nagaan nu fidde nagaan nu deebisi ijoollee kana nu guddisi biyya keenya nagaa nu buusi hamtuufamaa nurraa qabi ummata Oromoo cirracha bayyaa godhi hammaaraminiin nufiin ji'a samiirraa godhi lakkaa'amaniin dhumiin Waaqayyo diina keenya ija jaamsi nurraa qabi waraana woboo kan lukka'e addaa rukutu kan diinaa bishaanaa ta'u Waaqayyo uummata Oromoo tokko haa godhu beela nurraa abaasu uummata Oromoo tokko godhi diina isaa ija jaamsi sabaaf sallammii wajjiniin tokko godhi walitti nu araarsi nurratti baay'ate yaa Waaqati nu dhaga'i humni hankeeti humna kee gatiittii keenya nu jabeessi gadaan quufaa gubbinaa Yes. Waaqayyo nagaan nu baasee nagaan nu agalchu ijoollee keenya nagaa haa godhu bakka jirrutti nagaa fi fayyaa nuuf haa kennu uummata keenyas biyya keessatti Waaqayyo haa yaadatu isa beelaheef waan nyaatu haa kennu isa mana dhabeef Waaqayyo gaaddisa haa kennu uummata keenya warra gidirsaa jiran irraa Waaqayyo irraa haa qabu humna haa ta'uu fi ijoollee keenya wal lolaa jiraniif Waaqayyo mirga haa kennu uummanni keenya bara baraan rakkina guddaa keessa jira Waaqayyo rakkina isaa kana wajjin irraa haa hirmaatu Waaqayyo irraa haa kaasu yoo kana ta'e malee amma uummanni keenya kun karaa hedduutiin gidirfamaa jira inni kaan mana irratti gubata inni kaan xiyyaaratu irratti bobbaa oola guyyaa falkaniini yaa Waaqayyo ati uummata kana yaadadhu uummata goodaa keessatti gatame kana yaadadhu yaa Waaqayyo ati uummata kana tiksi yaa Waaqayyo ati uummata kana eegi yaa Waaqayyo ati humna ta'iifi yaa Waaqayyo beelaa fi hamaa rakkina bira dabarsi ati
yaa waaqayyo ummata kanaaf humna ta'ee kunis immoo iyyuu akka nagaa argannee fayyaa argannee ummata keenya bukkee dhaabbannu nu godhi gargaarsa nuu ta'ii hangaafu nagaan dhuftanii nagaan galaa guyyaa gammachuuti. Wani berat dalam jiran kan kan mamare jarana amarin deb dubat debna Bamalka. Amin. Anu maga. Bayo barbade se. Oh, jadi ada saya. Asila kasat asin tokko goota. Asin mula. Ya kau kan biasa galatuni. Gara birra bokatti bagan nukees dukana keessa gara bokatti nukeesifte maatii keenya community keenya hawaasa keenya Oromoo bilisa nuu baasi. Tole gooftaa kun baraan nageesse bara gareen nu gahi irraa qaban duraa dabarsi gaariin itti qabi analatee haa guddatu anfacee haa margu arga mariisaatsaa lalisaa Tokkicha maqaa dhiibaa leemoo garaa galiilaa gaawaa galanni kee haa ga'u. Waggaan kummoo akkan wal geenyee eelaa malee seelaa malee akkamatti akka wal geenyu nu haa godhu. Ijoolleen keenya haa guddan. Jaarsi keenya haa bubbudu. Galammanumaan beeka waaqni kana ooyee. Guddata haan dhalatee haa guddatu kan dulloomee haa nuufaa jiraatu kan bare nu haa barsiisu kan wallaalle irraa nu haa offolchu. Irreecha galaanaata lakkaa'am ta'in uumina lalisaa margataa. Amen. Wow, beautiful. Gadaan kufaa gabbite. Sorry man. Video kenna irraa gabe. Amma biranga debiteo. Okao debiteo. Amma biranga debiteo. Abba malkaba debiteo. Okao debiteo. Romo monu fe debiteo. Irrefananga debiteo. Abba malkaba debiteo. Amma biranga debiteo. Okao debiteo. Worri eleba debiteo. Amma biranga debiteo. Okao debiteo. Oromuma urga debiteo. Amarefu urga debiteo. Margi briyanu debiteo. Amma biranga debiteo. Worri eleba debiteo. Worri ranginu debiteo. Oromuma urga debiteo. Biranga nanu debiteo. Okao debiteo. Namudu blinjiru debiteo.
Namutu minjiru debiteo. Irreeffannaa nammaa debiteo. Oromoo mandammaa debiteo. Irreeffannee nammaa debiteo. Oromoo mandammaa debiteo. Kunoo birraan ga'ee debiteo. Warri ellee ba'ee debiteo. Okao debiteo. Egaa tu agartanii Oromoon aadaa biyya isaa gara biyya alaattis fidee akkasitti nyaata aadaa biyya isaa Oromiyaa guyyaa irreechaa kana akkasitiin kabajaa jira. Akkuma agartanii Oromoo kana fakkaataa beekamaadha. Akkuma fakkaataan jira. Daabboon jira, caccabsaan jira. Mee adda balu waa'ee nyaata kanaa tokko tokkoon tu ibsanii baay'ee gaariidha. Adda ruute mee nyaata kana maqaa nuu dhaame. Tole maatte. Kuni misiradha. Ayyee. Kuni waxiin daakkoodha. Tole. Kun immoo waxii foon allichaadha. Tole. Kun daabboodha. Sun caccabsaadha inti lamadha. Sun immoo raayisidha. Sun baaduudha. Waxiin daakkoo. Ayyee. Kun immoo birziidha. Kun immoo farsoo. Farsoo tole. Kuni Roosa. Tole. Kun aadaa Oromoo keessaa. aadaa Oromoo keessaatti kan beekameedha. Kun irreechaaf qophaa'ee jechuudha. Irreechaaf qophaa'eedha. Ayyee kan hawaasi Oromoo Los Angeles gaanii waggooggaan akkasumaan qopheessitu. Sana kana immoo akkamitti ilaaltan? Irraa kun baay'ee bareedaadha. Namnis baay'eedha. Baay'ee bareedaadha. Ayyee tole. Yeroo gaarii qabaadhaa. Akkuma agartan egaa Oromoon bakka jirutti aadaa isaa calaqqisaa jira. Aadaa isaa kana beeksisuutti Oromoon bakka jirutti ciisee hin bulu. Egaan Oromiyaatii fi irra kabajamaa jira. Guyyaa irraa kana kabajamaa jira. Oromoo fi kabaju. Egaan irreechi kun uummata Oromoo akka irreessaatti ilaalaa ayyaana isaa keessaa isa guddicha. Kanaaf gaan Oromoon akkas walitti dhufee yeroo ayyaana isaa kabaju kanatti baay'ee namatti tola. Akkasumas immoo wayyaa aadaa isaanii fooyya'anii gaafa akkas argamanii baay'ee namatti tola. Keessumaa dubatanii wayyaa aadaadhaa kutaalee adda addaa keessaa uffatanii jiru. Baay'ee adda gannat baga ayyaana irreechaa isin ga'e. Akkamitti ilaalaa jirtu ayyaana irreechaa kana? Baay'ee bareedaadha. Baay'ee. Nyaachaa irraa namni gammadaa jira.
Baay'ee namatti tola. Tola tole. Bageessani. Bagootiin keenya. Ganoomaan deessee yaada. Egaan akkuma argitanii warreen keenya aadaa biyya isaanii akkasiin calaqqisaa jiru. Mee waa'ee irreechaa kana waajjiraa mee adda caaltu? Waa'ee irreechaa bagattiin si ga'een jedha. Annumaa moo Uummatuma saba Oromoo hundumaa bagattiin ga'ee. Tole. Maaloo jedhanii bacaqqii gandaa baanee booqaa birraan baga keenye baga ifatti nu dabarsee. Barri kun immoo bara eebbaa bara bilisummaa nuuf haa ta'u. Bara duunitti dhaabbatee Oromoon bilisa ba'aa ta'u. Mee addi huruute isinis immoo waajjiraa kaa? Bagattiin si ga'een jedha uummata Oromoo maraaf. Adda biiftu? Irreechi nagaadha. Irreechi araaraa. Kanaaf Oromoo tokko haa godhu. Addunyaa dhiisnee tokko taana bara tokkummaa bara nagaa waaqayyoo nuuf haa godhu. Tole. Ayyaana irreechaa si jaallatanii haa ta'u. Furoota egaa furanni isaay. Nyaanni kana fakkaata. Obbo Zallaqa. Akkamii baga ayyaana irreechaa sin geessin jedha. Baga walumaan nu ga'e. Kun maatii kootiin wajjin hin jira. Tashees makneerra wanni kana keessatti. Baay'ee nama gammachiisa gaa. Akkamti ilaaltu irreecha barana kana? Irreechi baranaa wanni isaa isaa baay'ee biyyattis akkuma argitu yeroo gaariidha. Asittis egaa namni akkuma argitutti baay'ee baheera. Egaa kabayyaan jedha. Tole, baay'ee galatoomaa. Galatooma. Egaan akka agartanii uummanni Oromoo hawaasi Los Angeles, Kaalifoorniyaa fi naannoo ishee akkasiin ayyaana isaa kana kabajaa jira. Akkasumas wayyaa aadaa biyya isaanii bareedanii akkasiin kabajaa jiru. Baay'ee namatti tola. Namoonni bakka jirutti aadaa isaa yeroo calaqqisu, aadaa isaa yeroo beeksisu baay'ee nama boonsa. Egaan akka agartanitti immoo asitti immoo foon waadaa jiru. Boole baga ayyaana waggaa irreechaa ni geessini jenna. Baga walumaan geenya basiisaa. Attamtiin dabarsaa jirtu ayyaana irreecha kana? Kunoo akkuma gaariitti dabarsaa jirra, foon waaddachaa jirra. Nyaata keenya qopheeffannee gammachuutiin sirbaan Waaqayyo baga gannarraa gara booqa biraatti nu dabarsite jennee akkaataa kanaan kabajachuuf deemaa jirra kunoo. Baay'ee gaariidha. Gaan Oromoo fi foon diimina kana walirraatti adda hin baane akkamitti ilaaltu kana sin? Baay'ee bareedaadha kunoo asii kana foon kana durii biyyatti mukaanii waaddanna ture amma immoo kunoo teknooloojiin nu guddatee nama baay'ee bakka ta'utti kun akkaataa kanaan waaddachaa jirra akkuma ilaalaa jirtan kanaan. Tole baay'ee galatoomaa ayyaana gaarii siif ta'u. Sinillee akkasuma galatooma. Gara asfalta. Ola cachingo, gara gajja. Mana skill gabbisa hai ka. Irreechaa sabli duri irreechaa sabli mana missionary kan bira. Mishini Ero. Jir. Akam jirtu? Jirtu ero. Jira. Akkasitti jira. Akkamitti? Maal gochuudhaaf? Eenyuun dhufu? Mee ayyaana irreecha kana akkamitti kabajaa jirtu? Taamiraat jiru moo obbo Taamiraat jiru moo dargaggeessa daammaa jiru? Abboo gaariidha. Akkasitti bareedne uffata miidhagnee jira. Irreecha kana seeraan kabajaa jirra barana. Rabbi kan hidhateetti nu haa guutu. Akkas. Akkasumas ijjisuudhaa fi qopheessee jirtu jechuudha. Sirriitti eegaadha. Akkas. Baay'ee sinti bareedee jira. Baay'ee obbo Tsaggaayee immoo dargaggeessa Tsaggaayee. Obbo Tsaggaayeen immoo bashannanurreera. Bara darbee gaariin ture. Bara dhufu immoo gaarii ta'a jedheen yaada. And I'm just happy, I'm excited.
And I hope the season that comes through is going to be awesome. Hopefully it's going to bring us peace, prosperity. I don't know if you don't like the word, but we do want it. And that's it. That's all I wanted to say. Abdi, Ayyaana Irreechaa naannoo Los Angeles California kanatti jajjalqaba irratti hirmaatte mee biyya alaatti ayyaanni Irreechaa kana akkamitti duree biyya teessee ilaalaa turte ammoo itti dabalamtee akkamitti agarte? Bareeda. Addunyaa biyyaa fi asii mee walqii qabdee garuu laattu akkamitti ilaalte? Adda badaa qabu. Adaan isaa asumas jira. Yeroo gaarii qabaadha. Abdi, obbo Abdi, attam. Jirtu obbo Siisaan nagaa keessanii. Nagaadha. Jirra ayyaana Irreechaa si ga'e. Ameen baga walumaan nu ga'e. Akkamitti ilaalte ayyaana Irreechaa kana bareedaadhaa fi barana addunyaa isaa waan addaa wanti jiru qabaate mee baay'ata? Egaa barreen gaddaas kabajne baranas kabajaa jirra. Barana kunoo kanaan nu ga'e bareedanis immoo waan fooyya'aa akka arginu Waaqayyo keenya isa darbeef galateeffanne isa fuulduraas abdiin eegna obbo Siisee galatooma. Baay'ee galatoomi. Nama haaraan interview godhamee isa. Ayyee maqaa kee eenyu jedhu? Maqaan koo Sanyii Olaanaa Dibaabaan jedhama. Ayyee. Ayyaana Irreechaa yeroo garuu baadhee fi yeroo qabaadhaa fi biyyaatti irratti hirmaachuu jedha. Keessaa dhuftee maqaa kee duukaa dubbatte baay'ee. Maqaan koo Sanyii jedhama. Kanan Lixa Shawaa kan Oromiyaa lixaa. Irreecha biyya kanaa yeroo jalqabaatti kan normaali dhugaadha. Waan jedhu bareeda. Gahaa miti garuu. Mee irreecha biyyaa fi irreecha biyya hambaa kana akkamitti ilaalte? Wanni biyya hambaa kun haala nama isaa fi ammi baay'ina namaa faana gaariidha waan jedhu namatti tola. Garuu yaa biyya afaan ammaa wal madaalchisuuf achi uummata miliyoona 60 oltu jira. As 600 guutuu dhiisuu danda'a. Haga isaatti baay'ee bareedaadha. Walumaa galatti mee mata galatoota qabdaa? Uummata biyya keessaa biyya alaa jiran hunda keessanii baga ayyaana Irreechaa bara 2016 yookaan 2023 isin ga'e jechuun barbaada. Ayyaana gaarii isin bareedu. Galatoomii yeroo gaarii qabaadha. Mee maqaa kee irraa eegallu yoonoo gurbaadhee allamaan tokko irreecha naannoo kanaatti hirmaatan fakkaata. Maqaa kee irraa eegallu. Maqaan koo Dagafuu jedhama. Kun yeroo sadaffaa koo irratti dhiyaachaa jira. Irreechi bara kanaa irreechi bareeda baay'ee namatti tola. Xiqqoo qilleensa ni cima. Kun akkuma laaltu bareednee irreecha haala gaariin dabarsuuf jirra. Warroota as jiran hundumaan irreecha gaarii isiniif haa ta'u jedhan hawwa. Mee walumaa galatti irreecha kana akkamitti dabarsaa jirta? Irreechi baay'ee bareeda. Bara kana akkuma beekamu bakka jijjiirree jira. Ta'ullee haala gaariin haala ho'aa ta'een dabarsaa jirra. Yoo irreeffannee laaqana illee nyaachuu jirra. Irreecha bareeda. Ayyaana gaarii qabaadhu. Ayyaana gaarii qabatu. Isiniif illee ayyaana gaarii kan kuma lama fi sadii isiniif haa ta'u jechuudha. Ayyee akkam jirtu baga ayyaana Irreechaa geessanii akkamitti kabajaa jirtu irreecha kana waanoo biyya jirtu fakkaatu akkamidha? Ameen baguudhumaan geenye irreechi baay'ee bareedaadha. Mee maqaa keetiin eegallu yoonoo garuu baadhee fi ayyaana Irreechaa biyya alaa kana yeroo jalqabaadhaaf wanta irratti maati fakkaata? Mee akkamitti ilaaltee maqaa keerraa nu eegalli? Maqaan koo Annanii Namuusaan jedhama. Sirriidha yeroo jalqabaaf kabajaan jira. Waanuma biyyan jiru irratti fakkaachaa jira baay'ee bareedaadha. Tole baay'ee galatume. Uffannaan kee illee uffannaa biyyaa walumaa galatti kan fakkeettu baay'ee sirraa bareeda. Galatoomee. Tole mee barana kana
ayyaana irreecha kana maaltu dhagahame hawaasa Oromoo isaan gidduu kabajuu keetii. Baay'ee gammachuu guddaa sanatti dhagahameera. Yeroo gaarii qabaadhu. Ameesiifillee ta'e gattu. Akka irreessa baranaa kan akkatti bareedu fagoodhe tiimii keenyaa walis hin barsiisaa. Achiin ammoo dhumarratti waan akka auction wheelee xiqqoo hin qabnaa. Hopefully everybody will stay through for that. So I know all of you guys have heard why irreessa bakka adda addaati. Garin garin irreessi waa'ee amantii wal fakkaata jaa garin aadaa qofa jaa garin they're still confused. They haven't figured out. So for the last year, if you were representing Industry Tony, Dr. Garamo really spoke about irreessa. It's an illegal outlining Sunni. For the purposes of recording as well as for our youth, I'd like to invite Dr. Garamo up to kind of give us what it really is irreechaa. Irreechaa Mali, maaf kabaja Oromoo ni ka jedhu Dr. Garamo harka dhaabi. Okay, bye bareeda. Jirtu? Jirtu? Maali jarana? Nyaatani fakkaatani maali wetu? Come on. Jirtu? Bye bareeda. Dubbii isaanii dubbachuuf ka'e kanarratti yeroo baay'ee definitely warroonni naatii olitti baay'ee beektan jirtu keessuma warra jaarsaa keessa dubbachuu dandeessu. Garuu yeroo baay'ee waa'ee irreechaa irratti ka'e confusion baay'eetu jira. Waa'ee sanarratti clarify gochuu barbaanna. Keessumaa biyya alaarratti warri jirru irreecha akkamitti ilaalla akkamitti kabanya. Even biyyatti yeroo baay'ee rakkinni kun dhalatu biyya alaatti yeroo baay'ee warri biyya walii galaniiru more or less. Namni maaliif akka irreecha kabaju baay'ee walii galee jira namni biyya garuu biyya alaatti yeroo baay'ee waan akkasiitu jira. Wannuma sana waan adda adda amma yoonaatti karaa qo'annootiin waa irreecha irratti kan hojjetame akkasumas immoo warri abbaa gadaallee maal akka jedhan irreecha ilaalchise wanna sanarratti ka'e akka boordiitti wanna gabaabaa tokko walitti qabnee keenyatu jira. Wanna sana namni keenyillee akka clearii ta'uu fi akkasumas immoo akka illee wal kabaju. Namni akka wal kabaju please yeroo baay'ee namni amantii fi irreechi walitti bu'aa kan jedhantu jiru yeroo baay'ee namoonni sun amma jedhanitti kabajuu qabna. Garuu asirratti ibsuu kan barbaannu irreechiif amantiin akka walitti buune wanna sana akkasuma isaanillee warri amantiillee akka warra irreecha kabaju akka kabajan warri nuti warri irreecha kabajnullee immoo warra amantii koojii warra guuta jedhan akka kabanyu akkasitti koomitiin keenya akka deemuu barbaanna. Gaafa galee fi hundiyyuu iddoo tokko dhaabata. Oromoo irreecha ilaalchisee han Oromooti irreechi. Warra bagadaallee kanuma jedhani yoo dhaggeeffattanii taatan ammallee kanumadha han jiru. So akka ilaalcha keenyaatti maalidha irreechi han jedhu pamphleetii tokko erginee turre yoo baay'een keessan yoo carraasaa argitanii dubbattanii taatanii garuu akka har'aatti akka yeroo har'aa irratti ufaatiin irreechaa iddoo irraa dhufee adda ta'uu danda'a. Garuu akka har'aatti Oromoon irreecha akkamitti kabaja maalidha irreechi isa jedhu irratti dubbachuu barbaanna. Waan sadii akka waan sadiitti akka ilaalamuudha akka nuti understand goonutti. Wannoota sadan sana tuquun barbaada. Tokkoffaa irreechi is a national day Oromoo. Yeroo har'aa yoo ilaaltanii irreecha is a national day. Ayyaana biyyoolessaati. Oromiyaa keessatti illee akkasitti kabajama, addunyaa irratti illee akkasitti kabajama. It's a national day. Sana jechuun maali? Irreecha is Oromo national day, national holiday, and seen as a symbol of Toko Oromo revival and the freedom from a century-old subjugation. Yo akuma yaadatan irreechi yeroo dheeraaf awwaalame. Waggaa dhibbaa olitti awwaalame ture. Iddoo darbetti muka jalatti iddoo adda addaatti kabajamaa ture. Garuu walitti dhufee Oromoo wal faana dhaabattee yeroo kabaje yeroo iyyoottidha. The last 10 years. Maal jechuudha sun? It came through the struggle of 50 plus years of Oromo struggle. Akkasitti dhufe irreechi jallisee maal dhufee kabajuu murtaadha. Oromoon har'a ni deenaani Oromiyaa keessatti bahee kabaju suni rivaayivalii Oromummaa agarsiisa waan jiru. Rivaayivalii Oromummaa agarsiisa. National holiday yeroo jennu sana tokko. Lammataani
identity and a national pride. Oromo Irreechaa is an Oromo identity and it's a national pride. Oromoon eenyudha isa jedhu kan beeksisu keessaa tokko Irreecha. Sana akkasitti ilaallu akkasuma national holiday jalatti hambira Irreechi unity tokkummaa Oromoo iddootti Oromoon hundi wal ga'u despite religious background, despite political background, despite regional background, iddootti Oromoon dhufee wal ga'u Irreecha. Irreecha is a unity, power, and the strength of Oromo society. Oromo. And Oromo, humna Oromo keessa kan agarsiisu tokko yoo jiraate Oromo hunda walitti qabee hani Oromoon akka addunyaa Itoophiyaa keessa jiru duwwaa miti addunyaallee rabbi irrattillee power yan agarsiisu tokko yoo argitanii taatanii Irreecha. Mileenaan baheetina kabaja. Ayyaanni Afrikaa keessa mileenaan akkasitti bahee kabajamu hin jiru. Powerii strengthii Oromoo agarsiisa. Oromoon akka sodaatamu akka kabajamu kan godhu keessaa tokko Irreecha. So that's why we call it, it's a national holiday. Ayyaana biyyoolessa Oromiyaati. Most likely in the future it would be in the constitution. Biyyattii keessatti national holiday Itoophiyaa ta'a jennee waan yaannudha. So it's a national day. Oromoo fi national day tokko. Inni lammaffaani akkuma beektan keessuma yeroo baay'ee kan dubbatamu Irreecha is a Thanksgiving day. America keessatti Thanksgiving ni beektu guyyaa galata yeroo kabajamu ni beektu. So Irreechi Oromoof lammaffaadhatti akkam ilaalla akka guyyaa galataati. Sana jechuun maalla is a day of thanking God. Waaqa guyyaatti galateeffannu. Islaama ta'uu danda'a namni waaqeffataa ta'uu danda'a kiristaana ta'uu danda'a protestaantii kiristaana keessaa immoo protestaantii ta'uu ta'a ortodoksii ta'uu kaatolikii ta'uu danda'a. Kuni hundi waaqa galateeffata miti. Guyyaa waaqa galateeffatu Oromoon walitti dhufeeti. That is a Thanksgiving day. Thanksgiving yeroo jennu akkasumas immoo is a day of love, peace and harmony. Guyyaa namni kolfee wal jaallate wal ammatee guyyaa kabaju Irreecha. Oromoon yeroo Irreecha kabaju yoo argitanii taatanii akka guyyaa Irreecha Oromoon gammachuun argitan irratti. Hundi kolfaa hundi gammadaadha hundi wal ammata guyyaa Irreecha. It's a day of love, peace and harmony. So guyyaa Thanksgiving yeroo jennu tokko kan itti ilaaluu dandeenya jecha. Akkasumas it's a day of forgiveness and reconciliation. Kana yeroo abboole bagadaalee wale politicianillee yeroo deesain ageessu guyyaa Oromoon wal lolellee yoo jiraate guyyaatti araaramu guyyaan sun. So guyyaa waaqa galateeffatu akkasumas immoo guyyaatti araaramu guyyaatti namni araaramu. Asumaani yoo namni natti muufattanii tan jiraattan waggaa darbee kana keessa ani asumaani yoo isin gaafachuu barbaada please natti araarmaasi jechuu barbaada yoo namni nan oltanii ta'an jiraattan natti muufattanii ta'uu jiraattan. Ani amma beekutti namatti nama wajjin lolee beeku nama sin lolu garuu namni natti muufattanii ta'uu jiraattan adaraa dhiifama isin gaafachuu barbaada asumaani. So it's a day of really reconciliation. Yo walitti namni illee bu'eera ta'ee guyyaa araaramu namoonni as jirtan please yoo walitti buutaniittan illee taatanii oh kuulanii sitti bu'eera naa jechaa jirtu. Kuulanii waan okay dhiifama gaafadheera jilbeeffadhee dhiifama gaafadheera. Akkasuma please kuni salphaa fakkaata yeroo baay'ee yeroo laallu garuu isuma dhugaa ta'uu qaba. Keessa jiraachuu danda'uu qabna kan. Namoonni walitti buutanitti yoo jiraatan yeroo baay'ee political ideology adda addaa qabaachuu dandeenya naannoo adda addaa irraa ufuu dandeenya. Which is a beauty. Wanni kuni bareedina keenya. Akkasitti namni keenya garuu takka yeroo walitti bu'utu jira. Namoonni akkas yoo jiraatan please walitti hin bu'inaa isiniin jechuu fi akkasuma araaramaa isiniin jechuuf. Yeah, Dr. Sorry, if I'm not going to charge you, Professor Kanotine, I don't know Malaka will go and if I will give it. Walla Mandubade is a national day, it's a Thanksgiving day.
Sadafa is a cultural day. It's Oromo cultural day. Sadafan sanada. Guyya Adat. Oromo Guyya Ada. Sana Chumala is a day of festival. Dansi yero sirbanida yero bashananida is a day of Guyya Nyatani sirbani wanakasi. Akuma Begtan Oromia Kesatile. By the way, Guyya Nuterra Kabanyukun, Guyya Oromia Tile Kabajameda. Kacharate Wadabuera is very good. It's a festival. Irreechi is a festival day. Guyyaa itti namni sirbee gammadee walammatee galuudha jechaadha. Akkasumas immoo is a day of joy and a fashion show. Argitaniitu faashiniin Oromoo yeroo itti bahu gadi yoo jiraate yoo argitanii saadanii guyyaa irreecha dura ji'a tokko guutuu faashiniitu hojjetamaa jiraata. Fashion shown illee programming qabamee real fashion show Oromiyaa keessatti yeroo deemu argitu yeroo irraa. Sana jechuun maala aadaa Oromoo calaqqisiisu keessumaa uffata Oromoo calaqqisiisu guyyaatti bareechan. Guyyaa bareedina Oromoo agarsiisan irreechi. That's how it is. Really, it's a day of beauty. Guyyaa sana wanni aadaa keenya guyyaatti calaqqisiifnudha jechuudha. And it's a day of course, it's a family gathering, folks. This is our family. This is our family in Los Angeles. Guyyaa walitti dhufnee akka family akka maatiitti walitti dhufnu akkasumas immoo Oromoo miliyoonii 50 suni guyyaa illee walitti dhufee Finfinnee horar sadii irratti wal ga'uudha jechaadha. Akkasitti ilaaluu qabna guyyaa irreechaa jechaadha. So wanna sadan kanaatiin haa ilaalu hadaraa isiniin jechuu barbaada. Yeroo baay'ee miidiyoonni Oromoo jibbani irreecha akkatti isaanii ibsanii ni beektu yeroo baay'ee. Mukatti dhadhaa dibsiisanii waan tokko godhan that's not irreecha. Inni irreecha isaan warra miidiyaan sun itti amanan malee wasa nuti itti amannu miti. Please namni keenya understanding godha namoota keenyallee warra kana understanding goone amma dandeessan barsiisa garuu ittiin bu'iina hin arrabsiina namni gaafa galee fi hin dhufa irreecha. Irreechi gaafa Oromoon hundi iddoo tokko dhaabatu hin ta'a. Kana shakkiin qabaatudha. Inta irreechichi guddachaa adeema. So akkasitti ilaalu sin jedha. Yoo yaaddatu ta'ee is about 20 years ago. Okay? Wayyaa aadaa Oromoo uffachuun wayyaa seexanaa jedhama ture. Do you guys remember that? Har'a garuu mana amantaa keessattiyyuu wayyaa aadaa Oromootu uffatama. Wayyaan aadaa Oromoo seexanummaa hin qabu. Nothing. Kuni garuu warroonni diina Oromoo ta'an akka Oromoon aadaa isaan guddifanne akka Oromoon of hin barre akka Oromoo sammuusaa gadi qabu yeroo hundaa warri godhani itti gargaaramaniiru wanna kana. This is our beauty. Mitira bareedina keenya kun. That's what it is. So akkasitti ilaallu sinin jechuu goote. Amantii kee waliin qabatu warri abbaa gadaallee kanuma barsiisan. Institutionii national holiday Oromoo Thanksgiving Day and it's a cultural day. Akkasitti ilaallu sinin jira. Akkasumas immoo simbooliitu jira. Yeroo baay'ee argitanii taatan irreechi yeroo waan jedhu dhugaatii seera nyaata akkasumas immoo sirba qofaa otoo hin ta'in simboolii kana argitu miti. Wanni kun miniingi mataasaa qaba. Yoo irreecha marga qabannee deemnu yeroo baay'ee irreechi akkuma beektanii borqima keessa teenye miti iddoo lagni jirudha qabna miti lagatu jiraachuu qaba yookaan leekii yookaan laga yaa'u yookaan immoo ooshinii illee ta'uu danda'a garuu iddoo bishaanii ta'uu qaba miti sana keessatti akkasumas immoo habaaboo fi marga isa fresh isa qabannee deemna yeroo baay'ee habaaboo fi marga bishaanii maal agarsiisa sana keessatti iddoo uumaa isa source of life. Lifein addunyaa kanarratti jiru lafa kanarratti bishaan malee jiraachuu hin danda'u. Iddoo uumaan fiini bishaan wal qabatan. Is a source of life. Sana agarsiisa. Oromooni duraan qabee gaafa uumamirraa qabee Oromooni sana understanding godheera. Is a source of life. Warri Abashaa yoo yaaddatu taatanii, do you guys remember Oromoon bishaan keessaa dhufee nuun jette turte? Or sometimes Madagascar irraa dhufaniiru. It's because Oromo fin bishaan wal qabatee jira. Garuu isaan they just completely misunderstand what that is. Oromoon sanatti lammata margi kun an agarsiisu
kuni han agarsiisu wanna laayifii bishaan sana wal faana jiraatu agarsiisa jechaadha. Wanna coqorsi agarsiisu it basically says akka warri qo'annoo deemsisan it signifies a blessing and a flourishing of life. Margi sana agarsiisa. It's a flourishing of life. Meaning insa kanuma hambra homa tokko qabu. Seetan nun jiru maan tokko jiru. Oromoon gaaf tokko yu seetan at amanen beeku. Ani amman beekut. So akkasit understand yaa gonu pride Oromooti se Irreechi kanumaan jedheen asumatti isinittin dheeressu kanumaan annaaba ijoollee keenyattillee please akkasittaa himnu. Akkasittaa himnu akkasitti ijoolleen keenya identity isaanii qabatanii akka guddatan haa goonu. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha Dr. Miidhagsoottan dabarsa. Okay, thank you so much, Dr. Garamo. For those who didn't hear him, I know he bent a lot more on our Oromo side. So Irreechaa, the three things, Irreechaa, I was just corrected. I was told Irreechaa is when you actually, is the act of Irreefacha. Irreechaa is the entity itself. Is that correct? No. Okay, I was just corrected, so I was just, so is it okay to say Irreechaa still? Okay, good. So Irreechaa, from what Dr. Garamo said, ladies and gentlemen, the ones who didn't hear in Navano Romo is a national holiday. It's a day of Thanksgiving. It's a cultural day, and he spoke at length about what that meant. Please think of it that way when you go back and when you explain to your friends and family members. Okay? All right. I have a key. Namni furan jalabade narafda chudandetu. Itaneti akumakarasi jede there's guyyaa kan akka bareedu ka godhe nama baay'ee tos keessa jira duraan dursee warra gara cultural social committee tiin akka na galatoonfatu obbo Taariku Aswam. Hayyee galatooma hundi keessanuu baga nagaan nuftanii so Irreechi kun akka akkas bareedu hundi keessanuu irratti hojjettaniittu garuu irra caalaa warra kaalcheraalii aadde baluufaa aadde zayituunaafaa obbo Xaafaa obbo Abdiisaa anas dabalate hundumti keenya iyyuu irratti hojjenneerra foon kana immoo akkasitti kan nuuf fide aadde Ayyuudha hunda isaanii nuu galateeffadhaa fayyaa nuu ta'a Irreecha gaarii isiniif haa ta'u galatooma. A man of few words. Thank you. Ani later debe maqaa boordiitiin cultural and social committee akka ulfaadhaa jechuun barbaada. Hojii guddaa hojjettanii Irreecha bara maraa namni akka adde Ayyuufaa namni akka adde Baluufaa tiimiin isaanii nama Irreecha hagan argetti hagan ofii kiyyaa argetti isaantu midhaasaa ulfaadhaa isiniin jaama later debe. Itti aanseeti gruppii karaa committee kennaa deebiseeti. Wantoota namoota adda addaa teknooloojii adda addaa kan barbaachisuuf obbo Jamaal Naswaam. Galatooma jirtu hacennuu dhiise kanaaf wanti hacennuu dhiise darbe yeroo hundaa itti fayyadamuu qabna. Anis wanti dubbachuu barbaadu nyaata kana wanta sitti hojjetamee qophaa'e kana hundaa nama sponsoraan godhe jira. Namoonni kunniin abbaan qabeenyaa jiraanu keessa nam tokko isas meeshiin gochuu qabna. Akkasuma namoota namoonni waan tokko tokko kennee yoo akshiin yookaan caalbaasiif dhiyeessine wanni suni gurguramee Irreecha kanaaf ooluu danda'a. Wanni kun ammoo bu'uura warra fuuldura koree kan itti fuufuu fi ta'uu danda'a kan jedhu waan dhiyaateef isas caalbaasiis ni qabna jechaadha. Haaluma kanaanii Irreecha kanaaf jecha abbaa qabeenyaa tokko qarshii murtaa'e nuu kenneera. Abbaan qabeenyaa kun maqaa isaa yoo barbaanne abbaa qabeenyaa Oromooti. Dr. Midhaassoo faarmaasii Ellee Kaawunii keessaa naannoo Antiloo Vaalii qaba. Isarraa wanti kiyyaa Oromoof yoo hin taane jiraachuu iyyuu hin qabu waan jedhuuni qarshii wanta kanaaf oolu qarshii murtaa'e nuu kennee hojii kanarra oolfanneera jechaadha. Kanaafuu
akkasumaan Dr. Midhaasoon ammallee faarmaasii lammataa naannoo sanitti banuu barbaada. Yoo danda'ame mootuu gara illee qasiquu dandeenya ta'a. Funduratti abdii guddaa qabna. Kanaafuu jajjabeessuu qabna. Mee waan kana Dr. Midhaasoo waa'ee qabeenya isaa kana waan tokko yoos ni jedhee waan akka vaayitaaminii qaba, waan akka qibaatii adda addaa qabaachuu danda'a. Kanaafuu meesuma gara waltajjii affeeree waan tokko jiru barbaada. Thank you. Thank you, Oromo. So, pharmacy kenna kajiru Antelope Valley area kuma Bojamal jede, maqaan Regional Essential Pharmacy jedhama waggaa arfaffaa jallaa koofsifnee jirra. Kaalamaffaa mo Care Point Pharmacy jedhama sunillee naannoo masanii. Anoo nurraa fagaatanii kootaati nurraa kana bitadhaa san jechuutti koo ulfaata. Garuu waan akka Oromoon nu gargaare nu tola akkam nu gargaara hoo jettan waa lama takka mucattii takka tanu hojjettu operational manageriin kenna chiduu san jirti anaam jedhanii kaayoliin jirti isin vaayitaaminii adda addaa tola akka isinii fidu gaafannee warri isinii finnee jirra please irraa fudhadhaa achumaan maal akka nu gargaaruu dandeetta isinitti himti tokko namoonni qoricha barbaadan hoo jiraate tola isinii meel isinii godhuu dandeenya qoricha nurraa fudhadhaa isinii jenna hoos booda namni barbaadu namni dandama jedhe nama tokko tubarawii kannaan jedhe naannoo banu deebnu Oromoo bakka Oromootti jiru banaawama jennaaniini Oromomaaf jettee business hin banini bakka Oromoo narraa bitaa jettee business hin banini naan jedhan an kanaaf baay'eellee isinitti advertising goone would like to have you if possible yoo dandeettan nurraa akkam karaa lama karaa sadii tokko qoricha nurraa fudhadhaa warri qorra fudhadhaa isin barbaachisoo jiraatan lammaffaa immoo leafletii adda addaa qabna Google irra deemaa review nu godha san salpha review yoo nu goote maaltu ta'a Google kun beektu yoo review baay'ee jiraate namni pharmacy barbaadu mara isa dura dhufa san nu godha isin gaafanna sadaffaa immoo online nurraa bitachuu dandeettu wanti hundaa online qabna online bittanii manuma keessanii ship isinii godhu kanuma isinii himaa ulfaadha yoo Oromoon nu gargaare irreessa bara maraatu sponsoriin goona yoo Oromoon nu gargaare. Galatoom Dr. Midhaasoo wajjajjabeessinaa jabaadhu jenna hin guddanna jechuudha. Itti aansuun ammoo amma nama gaafii qabu jira? Qorichi kan waa fudha jedhu prescription ammoo non prescription OTC katee ammoo online waa bitatu. Isinumaan manuma isinii fiduu isaanii achumaan dhufa. Yoo prescription qabaatan bakka inni jiru fakkeenyaa fi gari CVS, Walgreens, Walmart mal ka fudhatte yoo jiraatan yoo nu himtan nu teekkeeri goona ati fakkeenyaaf yoo namni tokko Walmart qabaa maqaan kiyya baluuti naachinaa fuudhi jenne grupiin kiyya warri nu hojjetu fuudhee isinumaa fida isinumaa fuudhuun qabdan. Galatoom Dr. Midhaasoo. Inni taanoo warra cultural and social koree kennaa nu galatoomfatanii taarikuun hin gaanne I think irra deebitamu taariku. Gaadhaa miti? Okay. Gaadhaa. Inni hafe amma maaliidha namoota waan tokko uumnee funduratti irreecha kana abbaan qabeenyaa kenna jiru akkasuma namootu namni tokko waliin buusuu barbaanne yoo caalbaasii uumne funduratti irreecha kana haala salphaadhaan bareechisnaa laata kana caalaa haala salphaa ta'een jiraachisuu dandeenya laata waan jedhu babal'isuu dandeenya waan jedhuuni namoonni waan adda addaa nu arjooman jiru manarraa jechaadha wantoota sanniin amma Dr. Midhaasoo gara waltajjii dhuftee baafnee caalbaasiif dhiyeessinaa caalbaasiin kun akkaataa itti rangoonu waan xiqqoo irraa eegalla wannuma xiqqoo irraa eegalleeti ol deemne jechaadha kan deemuu danda'e wanni kunniin wantoota aadaati aadaa ibsataa akkasumaan ammootu madda galii galchuudha jechaadha aadaa ibsataa madda galii galchuudha jechaadha wantoonni kunniin manaa dhufanii galiin isaa kuni 100% irreechaaf oola jechaadha. Inni kuni micciirree jedhama aadaa Oromootiif jechaadha. Kan nu arjoome mootuu obbo Taarikuudha galatoom jennaani. Meeqaan haa eegallu? Micciirreeni harkara godhatu miti? Yoo godhe warri dubartii na qabaa ka. Kunno obboon isaa qaba. Micciirreen harkarra godhatama aadaa Oromootitti
yeroo baay'ee warra dardaraatti godhata hawwatiis godhachuu danda'u. Kanaafuu micciirree kana meeqana eegallu. Seerri isaa akkaataa ittiin deemnu wanna xiqqoon eegalla. Fakkeenyaaf Dr. Badhaasoo waan kana qarshii $10 kenne ani 20 kenne nam tokko 30 geesse 40 geesse yoo dhaabnee fi warri 10 kennu hunduu ni kafalu inni 40 ammootu fudhatee gala jechaadha qarshii 10 kafalee. Waliigallee namoonni attuu salphaadha namni irreechaa waa buusaa jechaadha. Inni 10 duraan jedhee qarshii 10 ni kenna. Inni 20 jedhee qarshii 10 ni kenna. Inni 30 jedhee qarshii 10 dabalee ni kenna. Inni 40 jedhee qarshii 10 itti dabalee ni kenna. Kan fudhatee galu garuu isa qarshii 40 jedhee fudhatee galaa jechaadha waan kana. Kanaafuu isii kana ammaa micciirree kana namni fudhatee galee haadha manaa isaatiif obboleettii isaatiif yookaan ammootu ofiif fudhachuu danda'ama. Warri bitachuu barbaadanii qarshii 10 ni eegalla. Qarshii 10 namni micciirree bitachuu barbaadan eenyus niin jedhan obboen obbo Tasheemaan qarshii 10 jedhaniiru. Dr. Badhaasoo 20 jedheera. Obbo Tasheemaan qarshii 10 jedhanii Dr. Badhaasoon qarshii 20 jedheera. Ammallee qarshii 20 adde zayitu qarshii 30 jetteerti as zayituun galatoomi. Adde zayitu qarshii 30 adde zayitu harkaa fudhatu hin jiru. Qoy hin jiru tokko lama haga shanii laaqqayaa Dr. Namar afurtama Dr. Namarraa 40 jedhanii adde zayitu harkaa fudhataniiru. Dr. Namarraa 40 jedhaniiru. 40 tokko lama sadii afur shan micciirreen Dr. Namarraaf galteerti jechaadha. All right. Dr. Namarraa isin 10 qofa kafaltu. 10 qofa kafaltu. Inni lammataa obbo Tasheemaa Dr. Badhaasoo fi adde Zayituun qarshii 10 kafaltu jechaadha waan kanaaf micciirreedhaaf galatoomaa. Amma immoo kan jiru asii qabeedha. Qabeen tunii kan warra Gujiiti. Qabee tana mana keessa fannifachuu dandeettu isii ana itti dhuganii miti. Yookaan ammoo makiinaa keessa fannifattanii makiinaa keessan keessatti Oromiyaa Gujii ilaalaa adeemuu dandeettu. Yookaan ammoo mana keessan keessa fannifattanii manuma keessan keessatti aadaa Gujii aadaa Oromoo tokko kan Gujii kan ta'e laaluu dandeettu. Isa kana qarshii meeqanaa eegan mee mana keessa obbo Jamaal jiraas obbo Jamaal jiramoo obbo Jamaal tole okay kanaafuu isa kana meeqanaa eegallu isa kana qarshii dolara 40 eegalla biyyattu argitu kana 40 kun biyyattu argamu ko dolara 40 eegalla nam dolara 40 kafaleen fudha jedhu makiinaaf ta'uu dandeetti mana keessatti rakkifachuu ni danda'ama hundaaf hunda tajaajila jechaadha. Kanaafuu namni qarshii 40 dolara 40 kafalee qabee aadaa naannoo Gujii mul'iftu kana akkasii akkana bareeddu kana nam fudhaa namni jettu nam tokko qabee qofa fudhachuu miti irreechas ni qarqaara. Qabee fudhatee galaa
irreecha sammuu ni qarqara jechaadha. Kanaafuu qarshii 40 doolara 40 gadaa buusnu ish diddamatti haa deebisnu diddamaan haa eegallu diddamaan namni fudhachuu barbaaddu diddamaan qabeeta nama diddamaan namni fudhatu obbo baay'een diddamaan nam fudhaa jedha namni obbo baay'ee harkaa fudhatu Dr. Midhaas soddomaan nam fudhaa jedha Dr. Midhaas soddomaan nam fudhaa jedha soddomaan nam fudhaa jedha nam Dr. Midhaas harkaa fudhatu immoo Dr. Midhaas harkaa namni fudhatu hundumti keessanuu sagaleen kun dhaga'ama. Baay'een sirbee natti fakkaata sagaleen na cufamteetti. Hundumti keessanuu hedduu galatoomaa kunoo akkasitti babbareennee mimmiidhagnee tokkummaa qabaannee yeroo waliin dabarsinu salphaa miti. Nuti baay'een keenya warri jenereeshiniin haadholii abbootiin biyyatti dhalannee aadaalee amma tokko beennaa ijoollee keenyatti aadaa kana dabarfachuun garuu wanta salphaa miti. Kanaafuu akkuma duratti Dooktar Garramuun jedhee biyyaatillee yeroo baay'ee tokko ta'eera amantaan kamiyyuu biyya adda addaa kutaan adda addaa kamiyyuu wal faana kabaju yeroo ammaatti naannoo biyya alaa kana xiqqoo rakkina jira. Garuu gara fuula duraatti guyyaan tokko hin dhufa kan jedhu abdii qabna hundumtuu garaa tokkoon yaada tokkoon guyyaa biyyoolessaa Oromiyaa ta'ee akka kabajnu abdiif hawwii qabna. Waaqayyoommoo ittiin nu guutaa hunduma keessanuu hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Warra nyaata irrattis waan hundumaatiin nu gargaartanii wal babbareechinee akkasitti dhiyaanne ulfaadha. Waaqayyoo nagaan amma immoo bara dhuftu akkasuma akka waliin akkuma ammaa kana baay'achaa jirra. Akkasumatti fufnee namas daddabalannee babaay'annee akka wal faana dabarsinu waaqayyo nu haa godhu hedduu galatoomaa. Thank you Adde Ayyu. So yaadachiisa akkas yaanee footoo kana bakka tokko akka bara dheengaddaa midhaasine achi booda warri kubbaallee warri sirbaallee is open to everybody. Again, vitamins and some Tylenol, mal over the counter is in if in need of Nera, Tola, Akanura for the 10 Singavada, Chuman Asumata, but Dr. Garam. Okay, I would like to get everybody in that corner together, please. All the kids, we want to take pictures. If we can get everybody over there. And they will play, will eat, will dance, will do all of the remaining things. Thank you. So today we're here for Irreechaa, the 2023 Oromo Festival. We're here with a company that has sponsored the event, the Regional Central Pharmacy. And why don't you start with your name and what your role is with the Regional Essential Pharmacy? My name is Anam, and I'm an operational manager in the Regional Essential Pharmacy. What is it that you're doing here today, and what is it that you want people to do? Maybe let's start with that. Sure, actually. Your company sponsored the event today, which is very kind of you. Let's start with actually this. What is this and what are we giving it out for? We are giving out free multivitamins and free pen to promote our business, our community. We are a mom and pop pharmacy located in Lancaster. Okay. And this there's multivitamin, you're giving it away. It looks like it has your information on it. Yes. So somebody can actually look at this. How can they buy this from you, let's say if they want to buy it? So we have a website online. They can go online and go to our website and purchase multivitamins and other household products as well, actually. It's pretty cool. Yeah. And then they can order this from our website and we will deliver it to their house for free. Perfect. And they can also transfer their medication. They can just give us a call and we will call their pharmacy to help them transfer their medication to our pharmacy and mail it out from our pharmacy. Excellent. So they have your address on here, you have your phone number. Yes. There is a
what is this QR code? And that's if they wanted to transfer directly to you? Right. They will just scan it on their cell phone and they can just put their information, and it's a very super user friendly. Now, that's if they want to get a prescription medication from you. Right. Now, if they want to get a multivitamin, a Tylenol, ibuprofen, how can they get it? They will use this QR code. Okay. Yeah, and then they can also go to our website, Google it if you do not know already, or use this barcode, and it will take them straight to our website. Let's say somebody doesn't have insurance, but they want to get some prescription medication from you. You have some discount cards. Yes, we do. If they need any discount on their medication prescriptions, we have these coupons, and they can call us, and we will able to help them. And they can use this card anywhere, any other pharmacy as well, right? They can click it to anywhere else. No, I think it's really dedicated to our pharmacy. Okay. And on here you have what is it that you have on this flash? This is a Google review. Okay. Yeah, if they like our service, if they like our customer service, things we do, they can always give us a Google review. That will help us a lot. Because you guys sponsored this event, and because this is our own community, they can just go on and give you a good review anyways, right? Yes. And this is the link. Right. All right, perfect. And everybody can get a free pen? Yes, is that right? Yes, the free pen, free multivitamins. We ran out of our Tylenol medication. Okay. Yeah. And the free pen has information about the pharmacy, the phone number, the address. Yes, they can give us a call if they have any questions, and they have their website too. Perfect. Yeah. Well, we appreciate your sponsorship. Thank you. Thank you. Tole, Dr. Bidak, so again, I'm one Hawaasa fi afaan Ingiliffaanii ibsaniitu mee afaan Oromootiin maal akka tajaajilanii maqaanii faarmaasii keessatti maal akka ta'etu hawaasa kanaaf ibsite. Baay'ee galatoomii sisaay akkasuma miidiyaa kan kee waliin guddaa si galatoomfannaa waan nu gaafachuu keetiif. Faarmaasiin keenya manni qorichaa Regional Essential Pharmacy jedhamaa tokko, inni lammaffaa immoo Care Point Pharmacy jedhamaa, inni prosesii banamarra jira. Kaamma waggaa 3 arfan lufe kanarraanii godhaa turre. Kuni kaatti argamu magaalaa Lancaster Antelope Valleytti argama. Amma waggaa arfaffaa isaa lakkoofsiisuu jira. Ispoonsarii addaa akka ta'e immoo isa kana jechuu akkuma argite viitaaminii adda addaa qabannee dhufnee community kennu jirra. Karaa biraatiin viitaaminii kana yoo akka nurraallee bitattan ennaa biraa jechuu fi kan nurraa bitattan immoo onlaayinii deemtee bitattaa. Ati deemtee waan barbaaddee bitatte search gootee bitatte nu ammoo tola waan akkasii ergamu goona jechuudha. Tokko isaa karaa biraatiin ammoo community'n keenya akka supportii nu godhu karaa reviewtiin, fakkeenyaaf Google review biyya kanatti akkuma beektani biizinasii adda addaa wanti ka jabeessu akka Google irratti akka mul'atu ka godhu review. We really would like to see warri si hordofan akkasuma warri daawwattoonni kan kee Google review deemaniit karaa linkii kanaatiin yoo review nu godhan nutti tola. Yoo 5 star yoo nu kennan jechuudha. What that would mean is Google ranking higher one nu godhuufi innaa biraa namni naannoo sanii yoo pharmacy barbaade pharmacy keenyatti dura dhufa jechuudha. Kanaaf gaarii ta'a. Tole, egaa review linkii isaa ni keenya. Kanaaf review linkii Google irratti ni kaan jechuudha. Ayyee adda biraa wanta namoonni qoricha kana ajajuu barbaadanii inshuraansii isaanii karaa kallattiin isiniin quunnamu moo karaa CVS moo karaa warqee akkamitti namni prescriptionii doktoriin salaatiif isin arganii karaa keessanii argachuu danda'a? So fakkeenyaaf namni tokko namni qorsa fudhatu hoo jiraate qorsa akka bilaa dhiigaa haa ta'u, ka dhibba dhiigaa haa ta'u, ka shukkaaraa haa ta'u, ka asmaa haa ta'u, waan barbaadeef illee qorsa fudhatu taate qorsa prescription fudhatu taate CVS deemte taate, Walgreens deemte taate, Walmart deemte taate, Target deemte taate tiimii kiyyaa bilbilte tiimiin kiyyaa ani maqaa kan keetiif guyyaa dhaloota kan keetiitti himte qorsa maal akka barbaadootti himte fuudhan isaan bakka ati itti himte san bilbilanii fuudhanii ati waan tokko wanti godhu barbaadu sirra barbaachisu hin jiraatu. Hojiin kan kee bilbilteetuma qorsaa ganaa CVS yookiin Walgreens yookiin Walmart qabaa hojjette jarri ufumaa fuudhu guruupa kiyyatu warri hojjettoota kiyyatu deemee fuudhee si erga. Tole, bilbila ittiin isin quunnamuu danda'an meeqa lakkoofsa himuu dandeessaa? Bilbilli keenya 661 941 44 duwwaa 2 irra deebaa 661
sagala afur tokko afurtamii afur duwwaa tokko I'm sorry duwwaa lama afurtamii afur duwwaa lama 661941442 website keenya ammoo www.regionalessentialrx all one word regional essential ESSENTIAL rx.com ka email keenya ammoo management@regionalessentialrx.com yookiin ammoo admin@carepointca.com admin@mycarepointca.com yoo jedhe email sun nu ergame karaa saniin groupii keenya akka follow up isin godhuu ni dandeenya. Tole qoricha kana yeroo namoonni jiran yeroo mamii gidduutti isaan goruu danda'a. Naannoo kanatti fakkeenyaaf naannoon illee waan nu bira ta'eef guyyaa within 24 hours saa 24 keessatti amma yoo farmasiin the old pharmacy bakka amma inni jiru isaantu delay godha malee yoo isaan fakkeenyaaf CVS jiraate CVS yoo nakkenneefi saa 24 keessatti bira ga'uu ni danda'a. Tole baay'ee gaarii baay'ee galtuma mee dhumarratti waan ani isin gaafatanii yoo jiraate Komitii keenya guddifnee galatoonfannaa komitii keenya akkasuma sappoortii godhuu barbaannaa akka biizinesiin keenya biizinesii Oromoo akka ta'u barbaannaa uummanni Oromoo akka nu gargaaruu barbaannaa karaa adda addaatiin nu gargaaruun online keessattuu namni naannoo kanallee hin jiraanne yoo taate online bakka biyya naannoo barbaaddee bitattee isteeta barbaaddee jiraatte online orderii gootee akka si bira geessina. wantoota adda addaa qabna vitamin supplement deebisee waan over the counter ta'an wanta concierge argee qoricha only mom and pop pharmacy kan qabaatu qabna just about anything you want we can get it for you yoo gaafattee waati jette kanaayyuu yoo nu gargaartan yoo jette nullee Oromoo gargaaruu dandeenya business keenya immoo business Oromootiin Oromoo waan taaneef. Tole baay'ee galatoomii baga ayyaana irreechaa kunuun abdii waliin nu baga genne galatoom. You should come here. He got it.
Let's say it all together, right there. All together. Okay, let's go. 1, 2, 3. Assalamu alaikum ya tamima ya lalan sif kabu sitanima Assalamu alaikum ya tamima ya lalan sif kabu sitanima korkoro tigama ansibilan se korpana mi anami danse They had to come. Egaa daawwattoota gadaa miidiyaa neetworkii fi hawaasni Oromoo Los Angeles egaan guyyaa kana guyyaa Irreechaa 2023 kana fakkaata ture egaan akkuma beekamu kunis jedhee hawaasni Oromoo Los Angeles fi naannoo ishee Irreecha waggaan kabajamu kana akkasii wal dhufee Oromummaa isaa aadaa isaa eenyummaa isaa akkasiin waliin yeroo dabarsu baay'ee namatti tola egaan Oromoon bakka dhumaatti addunyaa kana kan jiru nutu akkuma kana bakka dadaatti kabajaa jira ammas biyyattis kabajaa jiru egaan as Los Angeles Californiyaatti immoo ayyaanni Irreechaa kan barnaa kana fakkaata ture egaan sagantaa kanatti immoo akkasiin itti bashannantanii akkasii waa warra baratanii abdii guddaan qaba uummata Oromoo biyya Oromiyaa keessa jirtanis akkasuma addunyaa guutummaa keessa jirtanii baga bacaqii gannaatii gara booqaa birraatti ceetanis niin jedha egaan kan barnaa kana fakkaata Waaqayyo immoo nu uume Oromoo uummata Oromoo uume yaadni samii kanaa fi dachee kana uumee akkasiin immoo aadaa adda addaatiin kan nu badhaase Waaqayyo 2024 immoo nu haa ga'uun jedha isinis ni haa ga'u egaan sagantaa keenya har'aa kan immoo kallattiidhaan akka nasiisni Los Angeles California kan dabarsaa ture anasiisaa barraadha nama waggaa dhufu immoo nu haa godhu egaan miidiyaa keessan immoo kan immoo sagantaa kana bakka jirtanitti waliif qooduudhaan Facebook, YouTube, Twitter darbaa keessumaa immoo YouTube channel keenya subscribe, like, share gochuudhaan duukee dhaabbadhaa deeggaraa isiniin jenna baay'ee galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa waan nu dhufaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha.